nuni diigaan dhumne isaan ta'i. Naaf seetaan nama gooftaa inni amma isheen amma isheen durii huccii culullee funaantee bittuuf kudha fur tokkos oomti. Isheen amma beetti garuu beetti nyanda kolama beettu haa ta'u wal beeknu abbaa biraan galata kee godaa dhumne hundi kee. Ofe hin beektu isheen amma hin beektu isheen durii kudha fur tokko huccii culullee bittuuf kudha fur tokko teessisoo yeroo kormaan daakkotti dhufu adeeraa seeraa soomii irra jira bakka bilaktii jetti. Isheen bagaruu utuu isheen hin dubbatin gogaa irraa buqqisanii tokko yeroo achitti agartu jala teessi. Numaari. Nan darba baay'ee nan haasofsiisina. Mul'anni isaanii gidduutti hamuusaa kan nutti mul'isu waan gurguddaa tokko mee seera lakkoofsaa 11:4 namni naa baasu fiigee seera lakkoofsaa 11:4 waan guddaa mini waan Israa'el ba'uuf waan Israa'eloonni ba'anii waan guddaa miti yoo tokko eenyutu foon nu nyaachisa. Haleluuyaa. Waan guddaa miti makiinaa eenyutu nu bitaa miti. Eenyutu biyya aannanii damma yaasu isa waaqayyo keessatti nu fuudhee baamini yaa Israa'el. Eenyutu foon nu nyaachisa. Who shall give use if he commit Israel says. Eenyutu foon nu kenna. Foon immoo namni karaatti foon hin nyaatu. Baatee yoo deeme yuusu soogiddaa hin sukkuuramu yoo ta'e foon harka akka jedhi dhagaa abbaan warraa karaatti foon nyaatu yoo hattuudha soo waraabaa kenne karaatti foon hin nyaatan yoo. Israa'el garuu biyya dachii yoo karaatti ilaalee dunda isaanii garagalee tuumee foon isa biyya Gibxii yaalu jalqabe. Miilli isaanii Gibxiidha ba'eera mul'anni isaanii garuu Gibxiin jira. Waaqayyo irra mul'ata kennee hin dhaqee qolluuqa hawaasuuf filattamee jiraata. Tokko eenyutu foon nu nyaachisa mee lakkoofsa faffalaa dubbisi. Garaagaraa isaanii wajjin turanis. Tuutni garaagaraa isaanii wajjin turanis wajjin Museef Iyyaasuu wajjin. Nyaata kan biraa cimsanii hin dharraan. Nyaata kan biraa cimsanii hin dharraan. Israa'eloonni garagalanii. Israa'eloonni gara fuulduraatti dhiisanii gara booddeetti garagalanii. Bo'anii. Hin bo'anii. Eenyutu foon nu nyaachisa. Tokko dhaabadhu mee ta'i diina keerra dhagaa kan gooftaa ta'i achuma dhaaba tokko eenyutu foon nu nyaachisa dhaggeeffadha. Callisia. Waaqayyo waddaa siif nama malee hiriyyaan kee isaa keessaa kan duubana. Yesus gooftaa. Amen. እግዚአብሔር የዘላለም ጌታ ነው። አሜን። Phone
saniif damma baasutti wallaansoo jabaate kana rakkina kana gadhiifnee yoo humbaana osoo hin taane yoo foon nyaanna. Lamma tanaa dubbisi foonni biyya Gibxi yoo hamma jecha kan dhaggeeffadhaadha. Ila eenyutu foon nu nyaachisanii? Not the last day, not in the beginning, the future born. Let tomorrow born. Eenyutu foon nu nyaachisa? Who shall use? If it will be Israel says tomorrow born. Born ila waan sana ngabo eenyutu foon nu nyaachisa kittori nirunera. Lama fana jadi udah habis. Qurxummii isa biyya Gibxii bara nyaannu sana iyyaa dan. Ini kan achuma abad. Qurxummii kan isaan bu'anii waan guddaa ni dhaggeeffadhaa qurxummiin isaan ta'u irratti nama isa jitu. Hawa guddaa yaaddooti. Hawa guddaa yaadnu. Yeroo xinnoo ijoolleen iddoo addunyaa kootii dallaa jaarran isaa hiddii jiranii muka jaaranii itti naqanii saafoo ergifadhee dhufanii saafoo ergifattu ayii fuudhi saafoo dhufa dhiyyaa keenya amma magaalaan haala juunjirra hawa qoe saafoo ergifattu itti ergifatu dhufa isaa ergifatee gadhu hiddii ma wali ergisu anggaru siree boqqolloo yaabbadhee ni Gondol boqqolloo kee taa'ee ni kuufi maqaa Yesuus jedhee ijoollee jaarratti kan naqa yeroo xinnoo kooti tuwaan guddaa yaaddee immoo gaarii yeroo sana magaalaa baheeyyuu hin agarre isa kana immoo waaqayyo akkuma boggee bilisii bakka deeman irraa dhossee fuudhee bahe akkuma boggee bilisii bakka deemati Apa bilang kewan itu? Hendu tu fondu nyaci sabo orang muda beri Israel. We remember the fish itu freely in Egypt says Israel. Isa biya itu freely in Egypt. Isa tolongnya lo citol. Ini mungkin Yomnya caturan in the beginning in the last day kanes. Hendu tu Qurxummii fida. Mana Qurxummii nyaate beektan? Jiwa dah pasti. Tekor fuula Qurxummii nama nyaate beektan. Arrebak. Biyya na jirai. Ani akka Petrus dhugaa isa wangeela isaa baadhee dhaabadhuuti. Daangaa gumusitti Qurxummii na gadeera. Dhugaa Waaqayyooti. Petrosiin hin ta'ee gooftaa. Haleluya. Qurxummii baadhee deemeera. Qurxummiin maal jedha baayoloojii yeroo baratanii viitaaminii akka ijaarsaaf viitaaminii akka bakka waama biraatti fudhata jedhee akkuma ijaarsa wayiitti malee qurxummiin misaa isaa nyaattu irraatii isaa nyaattan qursiin ta'u lafeen isaa olaa gatti siin qabatee naan gadhee tuttufaa ooltu. Qurxummii biyya Gibxii tola yaaddu eenyuun yaachi darbamuuti Israa'el. Anda nama muda yaaddan bor lafa ulfina har'a geenyee ulfina gargaaranii gofii kan Waaqayyo sitti ni naafu kan keetiin. Amen 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 amen. Lakkee targeessan ol jiliifadhaa. Ilaa Kiristoos harka isaarraa mana gaarii sii qaba haadhoo. Harka Kiristoos irra nagaa gaarii sii jira. Harka Kiristoos irra mana gaarii jira. Harka Kiristoos irra siif gaa'ela gaarii jira. Harka Kiristoos irra siif gaa'ee torga jira. Ajaa'iba maaloo. Ajaa'iba harka Kiristoos irra nagaa gaarii sii jira. Sadii. Dabaaqula. Naani bisi maal jedhe? Dabaaqula. Dabaaqala this. Dabaaqula. Maal dabaaqula? Maal dabaaqula? Waan guddaa ni waan dabaaqula. Maal si maal dabaaqula waan ture yaachisa. Isa biyya Gibxii ni nyaata. Dabaaqula kana dhaggeeffadhaa dabaaqulli kun kokbers jedha jecha macaafaarraa. Baayibilii hiika jechootaarraa immoo PUMPI qaba not of NG. Dabaaqula eenyuun nu yaachisaan waan guddaa ni waan Israa'el ba'uu dhaggeeffadhaa.
buken dinya. Oh, dengar. Malo, malo, malo. Ila buke, ya buke. Buke yulu kena. Malo kaya sambu sama kana kambore jo. Hindu ne. Buke yulu ya cisa. Buke. Buke aturu kena gamuze. Wakayo mo sindak abu dere. Utusan dari kasih mana dia bajiru hisoriati lafiti mulai kagak aktibat kayo badayu kita tidak waktu faya apa aja. Amin. Bukan ini kena, wapa dia di bukan apa bukan tadi, mana bukan yang tadi kita, ini dia na. Wakayo gari dah, wajah malu. Ila, walaupun kakek situ benda, lapa kakek gati situ be, lapa tu nak kakek gati baterai rutte, egen, sibila bicara apa sih kalau muftazi ni bu. Otak masih tu pakai gerak, sola madana makia, otak ada kesan, tu nak kakek gati apa? Hakam baterai jual tu, yang orang nak kakek gati baterai tu, sini sama kasar dia foto, sini sama kasar dia humor, sibila bicara apa boleh sih kasar kerja dia tu. Sibila bicara yang sudah sampai awal. Memang asal apa sibila bicara dia ni. Sibila bicara. Hakka sih tu awal. Infinite ada mas. Kamu kita balik lagi tu boleh sampai sirra utara bola di nagu bani bati sirra. Hakka sih boleh tu bukan yang di nagu bukan itu kan nagu Israel. Sabi sumil lambayera. Lapanera dia mera. Kalau mulan ni sama dengan jitiwan jirum kerang koin dan Israel itu. Bagaimana yang hilang nanti? Nafsi esani amar boleh gufta. Itu nabu memang. Wanti yang kegoda ri. Cek men. Islam. Malu. Malu. Maka orang Hindu dua memang kasawa mak. Malu. Goda ri. Oh yo goda ri. Goda ri apa? Orang Buddha ni. Hauru apa ni? Kanada ni. Kuno biya Buddha ni. Lahore sila kau ni. Mandala dia kocok kodia sabara toa kocok itu bukan balbat Israel lama aku karat tidak le agar tak laga café ke selagi ke sabal barang dari gue kodia re dari gue harga siapa suara ayo dari kau amin masa makan teman agar tak bukan kodia re sudah kocok dia tu kolam tu café dia tak kena ada wanaka kodia re saya wanaka kodia re wanaka kodia re isaga dia tu wanaka kodia re wanaka nama awal dia cuma je wanaka nama fakat tiga nama miti wanaka nama awal wanaka bini tiwai isaga dia cura wanaka kodia re biar kita tunjuk wanaka itu apa ya jadi re tunjuk dulu masih dia mesti sepuluh apa film apa jadi kalau buat Israel biar kita mulut isakan hafikan nanti buang kuda tu itu pun ada bisi Jafar lagi lah. Kulupin diman isi kat cuma tipu. Koda ni Lex jangan macam apa Lex LEX P kau macam apa I kaje coba ramo yem jen YAM jen. Karena wambra ke zeno kulupin diman. Kulupin diman honest isa jen nafani jadi faktu kulupin diman. Isa bilang kita isa. Isa kalian sar kasan jadi situ bahasa. Isa ibunya tu mau tiga lap jadi seken nusa nak kajian. Wah ayu nak kira kira apa? Nak kira kajian dalam. Wah ayu ada nama bayar di mana jari nabi. Dargan dia sama bayar tiga ilah jari nabi bagai. Balata bayar bintenya cihara masalah bagai. Nama bayar makina bintenya masalah bagai yo. Sudah tebo wali kata nunggalu. Nama bayar tiga nak kape na bukti bide. Polan ni kaya kita be. Wakayo harra sindu pada. Iga sa si bide. Ada gafa si raka bacciya si bide si nabi wakayo be jadi anako. Kulupi dia tidak. Kulupi adinis ijagi ni raina dia. Tadi mau kulupi adi. Ija si kalubara tu. Tadi mau. Karak tidak bulan ya sebenarnya. Wah, Buddha mereka Israel Tuhan yang menjual dia pada. Lagi apa
Lafia angira garo tura sani kullubi adi tema kullubi di mando di retro ya tura ke di wana makasera kulia kala bedeni ake fatale ko wangu jabidin tura sani gande ko kullubi di mando di magarati da burabe kullubi tulu di daera buke tulu di daera ko jarne tulu di daera harra siru fura dua ke ale kali ka wae sama kana langgalu Esa dia. Ina agartani. Ina atura ya otamiti dia bare. Wa ayyuharrawan rakinaf tuaf. Hajatanaf, sampinaf, kisaran sinauf. Wa dura kia dia bu. Itu adalah suami Amerika. Hakol sudah kana wakayot. Power of God. Hona matana kerenda ilak sairabo. Hona dua kali Yesusin. Wandi di bagian anda udah gala-gala. Kami sama korra, kami nampi korra, kami orang dia mami ya kara, dulu dia mah hija sama kau dulu ya tuh, siaga apa tuh leci kau meja malu. Karena dulu ada emu. Matu akan ni lama budaya nenu bod, main. Mawang dah syariat. Nami yerong dah mau kanya tu, tapam batu lalat. Kau dah raya teru ngorong dia, isa bertio. Awang udah bisa dapat nasi, mama Yohanan dapat dari guftan. Lama udah siap dari dapat inorat di sini Nabi Wahyu. Amin. Helix, palagaya makona helix. Amin. Wan meri batu Irmias kula saddet nabasi me nawa yo Irmias kula saddet tor Quran wa ayo ya dasa hinnisa yo na midini hinnisa wa ayo ya dasa kana gefata pada kakuda gawu biti kakuda gawu ngara ko sera mata kenya tulfade baye namu firrunu gamzizia Jele komanda nakia. Karena makanya mau nama kakura ke umbarbanu kalau dia terlupu thor mata lagi dur. Lupu thor. Wakayo garu harap yang karama katu yumanais. Karakter ranandi gara wakai. Wakayo nama miti. Wakayo jauh ya biramiti. Wakayo umama biramiti. Umama lainnya mereka nama lo. Ini wadah tinya tu. Lupun nami thor basket tu kan. Sagale kana bulan aga umbar banu karambe karambe mo karawa kayo nanti mo gara na icabuso agifat wa kayo ara la fadu kana si bari si na do amen I cover you that by the name of Jesus Christ amen jabanda nani yakso lora madias lupota na masadi tuludu la kesani ofisan tetter mase kunan gai Ikufa. Nanarga tulu tentang masakan bote. Hotaba kage sindu pada. Haleluya. Tulu rakina di atas dalam masuk. Yes. I command you that by the name of Jesus Christ to come out. Say spirit of darkness. Come fuga sama kodi dulu. Yesus Kristus. Ila wakayo tiketira ralu lumpota na makura sa tiketira wakayo na kagalaga. Funatema ta tullu rakila ketinjina. Fula kerwa kinyari bu algure kana barana sirra. Haleluya. Ila makama katu walu amemana kerra gale wakayo. Masali dari se walu amatte mana kerra. Hindati. Israel dutta dua ya chefte sul mana kera ingat jamanje amen wakayo ya da sakin ni sayo na mili meri badu na debis ajrake yelo ni mo tu masokon sinaba sinijara ya tiru badu ini mo yori gatia ni garu makka falu hindu fenise gatia ni aga falam yo tu ni galia biasa di rumah garu makka kade gatiru
du'a kana deebi inni modelli na keessa gara qajeelummaatti yoo deebi immoo isan jedhe rakkinicha dhiise gatii du'a kaffaluu fi dhiise gara jireenyaatti naanne isaa meena dubbisne oolaa baadha yes kakudha ga'uun badaa miti deettu kakudha ga'uun badaa miti amma inni guddaan agartee nyaachuudha mee kan dhaggeeffadha waaqayyo yoo namoonni fidan biyyi kun gadi jedhee isaa bulloyi uumama isa dhagaan qaba waaqayyo simbirroo daaloteen barii lafaa ka'anii isa faarfatu handaaqqoon inni yeroo beeku yoo halkan yuutuuruti namnu halkan ka'ee baallee isaa walitti tume nagaan na bushiteetta hamma dulla firaa barii galata kee lakka walakkaa ka'e hursaan galala yuu samiirraa gadi bu'ee utaalee qaabiirra bu'ee ol deebi'ee hoobachaa isa galateeffatu yoo alaafati jinne awurooppaarra kanaadaarra loorweerra waaqayyo piroofeesarii lafa eessaa sagaluu qabeera habee jedhe anaaf siyarraa miti Holy Spirit tema daga yama kola yama na hilex ate fada ila meribisi la torba kasi dibisi kuda sandia torba kuda Battaluma ani saba tokko yookiis mootummaa tokko buqqisuuf kuffisuuf balleessuuf dubbadhutti battaluma ni saba tokko yookaan mootummaa tokko balleessuuf dubbadhutti dimballeessan sabni ani itti dubbadhe sun bara sun karaa isa hamaa irraa yoo deebi'e sabni ani itti dubbadhe sun karaa isa hamaa irraa yoo deebi'e utuunni jallina keessa jiru utuunni jallina keessa jiru waaqayyo gatii jallina kaffaluu fi dhufe inni immoo yoo deebi'e wanta hamaa isa ani isatti fiduuf yaade sana nan dhiisa wanta hamaa isa ani isatti yaaduuf fidee dhufetan hadagaan fidetan du'aan fidetan hiyyumaan fidetan dhukkuban fidetan namni honni gara kootti deebi'e battaluma ani saba tokko yookiis mootummaa tokko nan ijaara battaluma ni saba tokko yookaan mootummaa tokko dhaabee nan ijaara jedhutti nan dhaaba jedhutti inni immoo ana duratti wanta hamaa yoo hojjete inni immoo ana duratti wanta hamaa yoo dhaggeeffadha ilaa kun dubbii cimaa dubbii kana qabadha mootummaa tokko yookaan saba tokko dargaggeessa tokko yookaan dargaggeessa tokko sin ijaara ittiin jedhe addunyaa kanaaf nyaata si godhadhe bileeliidhaan balalii ta'edhe waadaa galee fi inni immoo yoonni jallina hojjechuu malee dire yoonni garaa koo gaddisiisuu malee dire yoo ani guddisee isa dhabe anaaf isa abboomamu yoo dide ani wanta gaarii isaaf gochuu yaade sana hundumaa nan dhiisaa jedhe kana waaqayyootu dubbate Oshia waaqayyo agartanii waaqayyo Israa'eliif lafa duwwaa irratti kakateef hingaltu biyya annanii damma yaasutti karaa geessee garuu hadagaa wayii garaa isheetti namni waraammoo wayii garaa isheetti namni akkata iyyatti jalqabu waaqayyo garuu niis achi galtu dinnaan dhaabadhaa kagaammoo dhimma gootii karaa qajeelaarra buute yoo jiraatte situ gatii qajeelummaa nyaata karaa jal'inaarra buute yoo deemte moo situ gatii du'aa nyaata maana godhan Kiristoos karaa lama kaa'ee fuula keenya dura kun badiisa kun jireenya kana kee abbaa yaaddatteetti gorii filadhu karaa barbaade moo bayyo Yesuus gooftaa kakuun kakatamuun gaarii akka inni raawwatamuuf garuu ofii keenya madaaluutu ofii keenya qulqulleessuu murteessaadha malee kakuu dhageerettee maa lootettee maa ciiftee tolettee maa kan inni nama fooxaa jala nama takka ture nagaraa kan fira saabdataa ikan goosi malaalataa nama takka ture nagaraa kan fira saabdataa ikan goosi malaalataa nama fira takka ture nagaraa kan basa abdata ikan gosi malalada rakina kia radif tedem tadoko ikan gosi malalada kawakayo achalu gadan dimmi ke mo Yesus ini dalata kan amin tokko kan lubaden naba yeroo keenya waan deemuuf kadhannaa waan ta'eef attamitti mul'ata keenya dabarfanna kana bichaa sitti meennaaf attamitti
attamitti mul'ata keenya dabarfanna. Laga hannaa ejjaa machii birrii bira attamitti dabarfanna. Attamitti ofii keenya kana rakkina bira dabarsinee ofii keenya kana moonee ofii keenya kana ofii keenya bira dabarsinee attamitti galma geejju tokko wanta nu booddeetti hafe yaaduu dhiifnee gara isa nu dura jirutti aggaamuudhaan. Ameen ameen ameen. Ameen isinii jedhe Waaqayyo. Ameen. Filippisius 10:13 akka jedhe. Kana hundumaa argadhee waan guuttadhe miteera Phaawulos yeroo itti tolee jiraatu hiriyoonni isaa gaafa gaaffii gaafatanii maaltu sitti tole? Maaliif burraaqxaa? Maa gammaddaa yeroo ittiin jedhanii kana hundumaa argadhee waan guuttadhe miteera maaliif beeknaan Kiristoos kan isaa waan na godhateef nan gammade. Bakka waan biraa miti bakka. Noro kaallee turuna birri kaallee turuna kalellee demmoo atti channa kimbaka. Amen amen amen. Amma biddeenii fi yaaddaina tips erat mana gorol bulat afaan min amin baizii gibaa baizii utaa'u kanu kan haala jiraadha. Baizii kibaa baizii utaa'u injeeraa hullu. Caccabaa waan foorra wal akka warra biyya caccabsanii bortanii warra jiimmoo. Jira waaqai. Meme tipsi nyaatan moraafuu nyaataati guyyaa sadii nu keessa oolu wal agarra. Kanaafuu hin soqqa xiqqaan na qabina. Maaliif gammaddaan nan Kiristoos kan isaa waan na godhateef hin gammadaa? Isa immoo waan na godhaa? Waan na booddeetti hafe yaaduu dhiisee gara wanta na fuuldura jirutti baga dubbadhe kaasa maatii kana horus isin ibsise. Haamee jira. Kiristoos kan isaa waan na godhateef hin gammadee waan na booddeetti hafe yaaduu. Tunda Phaawulos duubatti waan baay'ee ta'a. Dunda Phaawulos duubatti nama ajjeesuutu hafe. Kadhee nama ajjeesaa ture Phaawulos. Dunda Phaawulos duubatti jireenya bulchaa jiraachuutu hafe. Garuu waan na booddeetti hafe hundumaa yaaduu dhiisee isa gurraan dhaga'ee waa'ee Kiristoos bira ga'ee fudhachuudhaaf aggaamotta jira. Isas bira ga'ee akka koo keessa galfachuu duukaan jira jedha. Mul'ata keenya baafachuudhaaf maal gochuu qabna? Waan nu booddeetti hafe yaaduu dhiifnee gara nu fuulduraatti aggaamu Waaqayyo warra gara duraatti aggaaman isin haa taasisu. Ameen jedha. Ingaa afurtu hafe guyyaa biraan isinii xumura. Ol kaanii haa dhaabannume mee ol kaanii.